nama niboota nagaa haala qabu. Nagaa tokko humnaan gadi cabsu osoo hin ta'in. Nagaa tokko hidhatee fuudhii hiikkatee jilbiifatee isa kana osoo hin ta'in. Nagaa namu wal mariidhaan seera irratti walii galee abboomamee hoogganamee ittiin deemu fiduun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaatu bakka akka jawaaritti akka qaamaatti fudhatoo kenna hojjeessiis. Nagaa sirni abbaa irree afaan nama lubaame miila nama sakaalee hidhatti nama guuree qawwee manatti nama qabee ogosoon ta'in nagaa dhugaa sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajamee dantaa waloo walii itti deebisa jechuu keenya akka ta'e nagaa dhugaa yookiin nagaa haqaa fiiguudhaaf homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jedhe ammallee gaheen guddaan akka mootummaatti dabboolitti mootummaan karaa waggoota lamaan sadan afran lamaan ittiin deemu biyyattii gaagaa mara buusuudhaan qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuudhaattis qooda arbaa fudhatee biyyattii wal waraansa keessaa baasuudha. Murannoo onnee irraa dhufu qabaachuun murannoo sana immoo jechaa fi gochaanis in warra hin jechaa fi gochaanis qabatamaadha. Deeggartoota isaatiifis wantoota isaatiifis warra isaa waraanus ummata biyya keenyaa fi ummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudha. Haal duree tarreessin ture waan hunda kan tursu nagaa jechuudha. Gara marii seensaa murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kana daansuudhaan Biji bakka akka jedhan jiru. Biji bakka wal dhaggeeffata jiru. Jiru biyyatti akkan amma akka yeroo kanatti akka yaadda jiru. Akka amma kanatti saba keenya sablammoota biyya sanii ummatoota biyya saniiti have never been as scared as today. Waanin arguurra, waanin dhaga'uurra, waan biyyoota akka Siriyaa, akka Liibiyaa, akka Yemen keessatti ummatoota mudate irraa ka'uudha. Haalli amma jiru yeroo itti harka wal goosan, yeroo itti wal faarsanis, yeroo itti wal arrabsanis, yeroo itti wal dhaggeeffatu, yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru. Kanaaf uummata irraa hoo mootummaa irraa reefu lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa nagaa murannoo qabatamaa agarsiisu. Afaaniin immoo osoo ta'in gochaa kana keessa hidhamtoota gallachiisu. Hidhamtoota isaan mormanii wajjin nagaa murachuudha. Haal duree malee waamicha dhiyeessu. Akkuma kaaba biyyattiitti godhame Oromiyaa, Beenishaangul, Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma booda boortaadhaan osoo hin taane, humnaan osoo hin taane daneedhaan gaachee jalatti furanne jedhee ergaa dabarsuu irraa eegamu. Ummata irraa hoo isin irraa hoo Oromoo mataa baay'ee akka argamu. Gadoo baay'ee garuu haalli irra deemamaa jiru kanaa jennaan gadoon teenya gaddi keenya dachaa ta'uu danda'a. Kanaaf hamma danda'ametti gamaa gamanaa dhiibbaa gochuun humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti gama diriddirii takka negotiyeeshiniitti akka dhufan deeggaru tokko kana. Lammaffaa biyyi sun hariiroo ummatoota keenya keessa jiru. Hariiroon garee hawaasaa adda addaa keessa jiru. Bokkokee, dhiitee, oowwee. Rakkoo ittiin dabalee qaba. Hamma danda'ametti akka duraan kan taane beekuudha. Gochaa hin jecha.
madeessa garaa madeessa irraa beeku keessatti warra sooshaal miidiyaa keessa jirtan hamma danda'ee wantoota jibba hammeessa irraa beeku ummata keenya gidduunis ta'e ummatoota hariiroo ummatoota biraa wajjin qabnu irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Warri mootummaa immoo warri mootummoota biyya alaa immoo hedduu isaanii argeera ammallee biyyoon deemtee hin taatan wanni itti dhaamaa jiru rabbi yaada warri biyya keessa tolulaa jiru Arsenaaliin Maanchesteriin miti gamaa gama dhaabatanii dhiigoota nuun ta'inaa kan jedhamu. We are not soccer teams. We are not football teams. Vitamin ka ta'anii wanti harkaan dhuyanii hin jiru. Vitamin ka ta'anii wanti ibidda harka garee adda addaa qabu gamaa gamanaan dhiibbaa godhanii nagayni haqaa kan hubachuudha. Uummanni keenya balaa hamaa amma jiru kana keessaa akka baraaran gochuudhaan nu gargaaru. Keessatti gama mootummaatiin dhiibbaa barbaachisaa wanti gaana gaana akka gochuudhaan hedduu barbaachisaa. Kanaan wal qabatee mootummaa fi humnoonni jiran gama nagaa ta'e kan wantaata rakkoolee waliigalaa keessaa ba'uudhaaf inni marii biyyoolessaa irratti baay'ee. Marii biyyoolessaa kan jedhamu kaa'amee socho'u. Yeroo nuti too'ee waachaa turte, yeroo nuti jilbiifannee kadhachaa turre namni dhagaa turre. Angkot kamande ramako dari baca wabi kan tadi dari kapan? Toko di mana? Wala manda menjaga beli nama. Toko mana kan tidak tahu? Toko kabalan jadi begitu menjaga. Bitani tidak ini kabalan berapa menjaga? Wah beli. Karena era bagi dia resep pandai bukan. Hal tulen tokopan Al-Quran kokopan mootummaan lola dhaabudha. Humnoota isaan lola wajjin dhimmoota gara lolaatti isa geessan furachuudhaaf nagaan furachuudhaaf gochaaf jecha murannoo agarsiisu kan baccu. Tokkumaan lammaffaa hidhamtoota kumaataman jiran hidhaarraa galanii. Sadaffaa warri waliin mari'atu semua ibu apa tanjang segala macam warna kalian beruntung ada kalian ini itu bangsa. Enak. Akan malam rakwalan dia banyak sudah kamus. Ada pikiran, warwan lagi renan rakwale tidak ada guna. Hirin amat. Garut Yeron sapisan kira. Yeron hali biyati sani hali lana. Hali biyati dinagen sa awas masa siasa ni sa adam baca yeron de maju kana lol ni gama or litati or rangka or kitu sena kulit gama nanno genya kumawan ni sapisan kan kami tadi naga usulah te berbahasa. Gua kata mau Malaysia suka nama muarras sirna federalism demokratawati hanuman ni kaya umman romo sawab sabramon ni biro kaya fikra tiko gul nabiya federalam mo anggoji abeji akada bumat akada lekos akada abiya isati adana kira kujana yede kan biya sanidis ummata sanidis kan bayyana kana jenneen amana kunigama kuhu badandau siyasan wal waraasa politics sirna dhaabbate siyasan sirna ka wal dhaggeeffata ka haqaan sirna wal morman jaalaluu danda'aa jechuudha. Isinirraa maali? Biyya kanaaf ummata kana rakkoo xaxamaa hubee kana keessaa baasuudha. Isin rawani. Isin udah jauh dari Kuartai. Wanti bukan kita ini. Dia kan keset. Ego itu saya cuma keset. Gue ada tadi orang mau pergi ke negara lain, udah mati karena jatuh. Udah mati.
Dolara keessa chala ummanni Oromiyaa ummanni keenya dolara keessa chala hamura tekniik ogummaa keessanii barbaada. Akka bakka malee bishikallee nyaatummaa jira. Sumni gantummaa, sumni amantii, sumni naannummaa walirratti wal keessa ta'u ini itu bukan dolar kita jadi mahal semua yang itu. Imani, umat itu bukan maju, jumlah tidak maju. Kawannya ada yang enggak, kamana kesa karutam. Umat ada yang baru hitam, anak anak. Bukti ganda mati kabale di sini di program ada itu Facebook Twitter, gara sinyal berbeda. Nana yoda dari nanti hukumah kesa, walwala kesa, jalan kesa. Yo waktu jalan ini, walwala gara ini tahu kan? Ini bukan tu. Lama apa? Biaya jalan kesa kita sesuatu. Ani orang pun Jermani kesa ada orang tu orang mampu akan ada orang mampu. Biaya kalau nanti di alam wana macam apa yang तो बराबर लम वजह नमी रास्ता के तकम्बर ने तकम्बर जन मारा सिको गरे और भी साथ हुआ नहीं karena nanti umur Jerman bayi nama kesan perjalanan kesan bergegas wanita biji dunia biji dalam kawan tadi jadi nak boleh buka saja nak apa nak gam akan dilakukan arah orang yang bertani jati pun tadi buka nanti umat kesan sekarang dah aku benar anas kabayan aku kawau kerana kabayan aku sahabat orang kabayan umat kabayan nanti istri tinggi Durayo dan desa. Durayo nama tahu yang berbeda. Nama tahu nama kayak nama itu. Ni dalam abi, dura dalam abi, dalam ada dia pun nama tahu. Dan kau tiga itu tahu. Oh, dan tahu yang itu satu saksikan. Berbagai jalan. Ada. Berada. Dua barang tadi uang bayar kamu beranda. Wali bandol lagi saya kira ko wajahnya. Lo wajah tadi uang itu orang jadi nak. Dia tadi kisah orang wajib dah masih kita wajah. Itu tanda. Kamera. Orang kata tadi Jerman lagi bilang. Orang Jerman sakit apa? Isina kalau lihat ini, isi orang Jerman, apa Jermani beranda, ada Jermani beranda, engineering design beranda, gak apa-apa tadi bawa yang tadi dia tidak, ada berikut dan jadi Jermani kalau lihat kita berbeda, integrated into the society di sini. Ini kalau kayaknya undilah ini hari dabalnya aktivitas siasat segi mereka patuhi, wanita kayaknya pun ada jalan. Tidak, dia ada tadi kamu tu datang dari orang berserta kamu, orang meninggal, orang bertesti uang baru boleh, okay. Iki dikranji wajib tinggal komen. Orang yang kau baca, hingga ni mana yang dia mencari dia. Dia saja itu kembali dia. Bukan setiap apa kerja. Gak orang protes kerana dia mau justru jodoh kerana justru. Waktu mana dalam itu saya ingat ini dia bukan dia ini. Iki dikiranya kayaknya orang Wasadi boleh go boleh. Samu boleh di.
Samu onne niitu inde ko dilo. Wan ojan tiya. Wan ojan itya. Siriti kintan. Inna keta. Endu pin. Eti ko poi. Tarsimo baka. Samu to tarsimo baka. Lama pa umada kaya onne rana ni jalan. Jijik berban. Onne jalan. Lama kadapan yanne kelinde aku karikiran. Jalan le boy jiran. Tidak kabar. Abataman sosokan wani yanne wani kaya nane kan. Bakang gobo tu. Jo de jalan tak berkan. Jo jalan jangan kede pinjeni kaman tu berkan. Sodakan lagi. Kulo waktu. Bukan makanya Halela orang murah tu tadi. Gama-gama aturan itu tadi. Orang yang kita cakap tu, gua mana tu cakap tu, mereka jadi tiga sahaja tu. Ya lo baru, jangan sesuatu tu kan. Makina gua mana mana rahaja, dan motor tu orang tinggi tu. Anak bani jangan ijazah tu. Kurang malu, serumah bukan kurang mungkin. Orang awam bertanya ini, dia tak ingin mendengar, tidak banyak dia tak ingin. Tidak ingin dan jadi di mana kan boleh bersih. Mari bi, boleh. Orang sana, bukan satu bangsa lagi orang Oromia apa? Jangan. Bukan ang bagay na kaligayan ng bagay. Pag umata sa akin na tayo, one na ito, maganda mga kodyan, ang umanisay sa lepo, hindi sumata sa lepo, ergo pa na kaya lepo na, nagale, hindi ko man net, at simuran, maripat ako, at tumulong ito ako. Mari kaya na tinggal net, narora at simuran, strategic plan, buat teman, aku mereka karale, kita tambah cinta deh. Gara pula terjadi malu bapne, irati marianne, irati walau karle, irati wali karle, nah bakalan karle asal waria, gara bocina anak tu bapak itu. Enggak. Rugi si meninggal, kejar lontar, bocah walbega ni. Aras kanan, akan mata dia di wanita ini, tidak jadi wanita ini. Wanita awita, dua cinta, tidak jadi apa sih mungkin. Wanita aman, wanita cinta aja dan dia wanita mungkin ya, wanita kayaknya dia, wanita kayaknya tetap macam dia. Isiannya pinches ini. Oda kayaknya kita sampai oda kayaknya. Wah, anak, muda Jerman, hati kayak sejuk, aman. Hati kayak sejuk, rakisa. Bukan kau kekau, aku benar, wanita aku. Ya orang, bukan banyak orang tarik. Ibadi ko gara lagi tulisan lajo ke yang tadi aku. Anak rakaulan, aku rapakan ni. Kasih ke jalan ke ini sedek kita. Oh dan desa ni, warga. Oh dan desa ni, kami rubahlah. Lo ni dia tu bagai. Apa ini bukan beragam, bukan beragam ni. Orangnya orang bodoh. Itu biasa sama semua tak tahu. Jauh dah wajah ini kena itu. Itu ni ada sendiri. Nara lagi, apa dah bawa dah apa yang tahu tu dah. Nara tahu.
चला मला माहिती जवानी होते ना तो घेतला आता तुम्ही ते नंतर जरा भ्रमण केस वर ते करू राहणार तुम्हाला के बाया itu dijalankan itu dijalankan kalau semua
wareegama daangaan hin qabne sababni isaa maali? Namni saba ofii qabsaa'u yeroo ammaa kanatti ijoolleen Oromoo qaqqaalii qawwee naqatanii mootummaa kanaan lolaa jiru. Kana beeku jagnummaa guddaadha. Kanaafuu akka dadhooman hin jedhamu. Diaspora akka diaspora kan dubbatu. Akka dadhooman akka jabeeffamanii isin malee waan qabaniif jabeessaa guyyaa gamataa ta'u. Gama biraatiin namni qawwee naqatanii tokko ofittisuudhaaf carraaqa. Mootummaa kana jalaa baneera waan ta'eef bosona jira yookiin riphee jira waan ta'eef qawwee isaatiin dhufee bahe waan ta'eef jabina jenneerraa jagnummaa isaatiin haalamu garuu namni lubbuu ofii kennee kiisha keessaa waan itti ofittisu tokko illee godhuu qaban saba isaa abdatee gaafa biyya galu waan inni jedhe irra deddeebi'ee yeroo inni jedhaa jiru dubbachaan ture yaadatu Rabbii gadi ummata Oromoo abdatee biyya kanatti galee dubbii kana irra deemtanii yaadachuudha. Dubbii keessa. Akkuma galee wareegama saba kanaaf dabale argineerra. Of kenniinsaan quuqaa saba kanaa waan dubbate, daalaa saba kanaa daalate waan dubbate, hidhaa waggaa lamatti dhihaatu, jaallan isaa biroo wajjin adabalee isaan kaaniin ammallee mana isaa keessa jiru. Kunuunni saba ofii of kennuudhaan waan ta'eef waan akka meeshaa waraanaa qabaatee jiru. Rabbii gadi uummata Oromoo jechuun waan salphaa hunda keenya irratti uummata gadi. Kanaafuu kana tiksuudhaaf goota akkasii qabaachuu keenyatti birootti galateeffachuu qabna. Waan immoo tokkummaa keenya gamaa gamana akka dhugan amaanaan isin jedha daandii giddu galaara dhaabbannee waan qabnu qabeenyaan keenya guddaan beekumsa keenya jagnummaa keenya cichoomna keenya isa kanatti Oromoo kabachiisa biyya sana keessatti saba guddaa jedhamuusaa mirkaneeffatu. Kanaaf olola tokko tolfamee gamaa gamana nu harkisu kanarraa amaana sana wal kun baay'ee waan jawaabuma dubbatee keessatti kan lammaffaa kan dubbachuu barbaadu waa'ee marii araaraa jedhamu kana. Ulaagaan inni ta'ee jira waan guddaa sadi kan nu balleessu. Tokko mootummaan kun waraana dhaabuu qaba. Waraanni kun nu hunda balleessuuf deemaa jira. Biyyi sun guutummaan otoobisii dhangalee dubbatu sanarratti waa qabeessee dhangalee otoobisii sana kan geggeessaa jiru yookiin kan shofeeraa jiru mootummaa aangoo jiru yoo ta'e kan otoobisii sana keessatti garuu uummata biyya sanaa Oromoon achi keessa jiru. Qilee bu'ee jechuun wal waraansa deebii hin qabne kan keessaa bahu hin qabne seenuu jechuudha. Sana godhamni hawwu jira yookiin fakkaatu. Kanaafuu qilee bu'uuraa hambisuu qabnaa yaani jedhu yaada afaan wajjin uumuu danda'u yaada hubatamaa hundi keenya bira biyya keessaa qabna. Hundi keenya galbii keenya biyya sana. Mataa keenya asitti qotu jireenya wayyaa jiraachuu dandeenya ta'a. Garuu balaan guddaan galee uummanni keenya beelaan dhumataadhaan wal waraansaan dhumataadhaan as ta'ee nagaa jechuu dandeenya. Kanaafuu dubbii tokko ofiisuun bal'inaan irra dubbate natti tola ture. Ergaa guddaa jecha gabaabuudhaan dabaluu fakkaata. Kana sirriitti hubachuu barbaada. Kanaaf tokko wal waraansa dhaabbachuu qabaa kun qawwee fi kalluuti wal waraansa dhaabii miti isa kana sirriitti hubachuu barbaachisa. Ololli tokko tolfamee uumamu dubbatamu akka waan jawaaba. Humna mootummaatiin baasee humni mormanni qawwee hiikkatee araaramu qaba jedhee tokko fatteeffamee ololamu arraba jawaaba wanni waan keessaa waan hin dhageenya. Amaarii irratti yaadatu yoo ta'e obboleessi keenya yaadatu faayee bifa irra deebi'ee qulqulleessuudhaaf gaafa. Dhukaasa dhaabuu jechuun kun yookiin wal waraansa dhaabuu jechuun kuni tokko hiikkatee tokko akkuma qabatetti waraana dhaabuu immoo akkamii jedhee gaafa jedhu.
Jawab yeroo deebisu dhukaasa dhaabu jechuun ceasefire jechuudha. Waraanni dhaabu jechuun dhukaasa dhaabu ceasefire jechuudha. Jechuun dhukaasa dhaabee marii keessaa jechuudha. Dhukaasa dhaabu hiikan wanti jedhamu kana keessatti dhufee jechuudha. Kun mata duree of danda'e waan biraati. Kanaaf waan namni hin jedhin akkana jedhe akkana jechuu barbaade hin jedhin gaarii. Wanti fakkii kana jabaa keenya kabajuu qaba. Namni kun akka dubbachaa yeroo dubbatu kuma keessaa bahe kadeessa mootummaa adii kun dubbachaa as ga'e waan ta'eef nama bakka fakkaatu hin garuu waggaa afur dura Afrikaa keessatti waan jaallatame hin beekne Antoota waan nagayaatiin mootummaa baay'ee guutummaatti mul'isuun yoo yeroo sana dogoggora ta'e mul'isuu hafuun keenya sababa of danda'e waan bal'inaan dubbachuu dandeenye dubbachaa baay'ee jecha yoo hundina ta'e iyyuu mootummaa sana raasee dubbisee olaantummaan sirna tokkoo immoo waliin beeku tokko ta'uu dandeenya. Sana booda kan Oromoo hin taane dhugaan kun mata duree biraati. Sana waan biraa keessatti gaafa dubbannu. Garuu influence yookiin dhiibbaa amma kana gahu biyya sana keessatti Jawaar akka Jawaar akka aktiivistii tokko miidiyaa guddaa sana OMN hundeessuudhaan jijjiiramni yeroo sana dhufe sun bu'aan isaa kan barbaadu ta'uu dhabuu isaatiin kan gaafatan waan biraa ta'u iyyuu jabina keenya kabajuu qabna. Dandeettii kana fakkaatu rabbiin Oromoo keessatti qoomuu isaatti rabbiin galateeffachuu qabna. Akkuma amma ijoolleen keenya hidhatanii lolaa jiran waraanni bilisummaa Oromoon jecha lubbuu isaa guyyaa guyyaatti kaffalaa jiru. Jawaar jabina Oromoon qawwee tokko malee seentii tokko malee karaa nagayaatiin biyya sana keessatti falmee lolee jijjiirama fiduu danda'e. Jijjiiramni kun hin taane dhugaadha waan biraa keessatti uffanne. Kanaaf waan lamaan kana yoo jabeeffanne malee jagnoota keenya beektota keenya yoo jabeeffanne walitti fidannee cimne malee saba miliyoona 50 miliyoona 60 jedhamu sanaan madaalamuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha kabajaan barbaachisa tokkummaa hin jedhame sun olola gamaa gamana nu facaasu. Tokko gama kanatti tokko gama kanatti Oromoon hin bilisoomuu bakka barbaadu hin jiru. Kanaaf qaawwa kana duuchuu danda'uu qabna. Isa kana irratti akka diyaasporaatti warra Jarmanis warra bakka biraatti isaan jedhan kana irratti tokko ta'uu danda'uu qabna jedhama. Iddoo galatooma. Wala beledurumaya tukufa yaya bashir beektan bara dheeraa ijoollummaa isaa barnoota dhiisee bosona galee saba Oromootiif rooboo argaan ijaan argaan baradhu jedhee bosona galee eenyuma kana gara Awurooppaa dhufee barumsa isaatti dhufee kaleessa digriidhaan waan eebbifame bakka gammadee akka dhaabame. Ya, kalau teman-teman dia merah basif dari Jawa, kemudian sebentar boleh dilawan teh, basif dari aman, boleh tidak dari lecur maafi, baik di mana dari sini. Ya Allah, ya hayat kita ni, kita tahu minum dan